السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسني مسلمة بيا كنا بقى جمدني بقى جمني إجا أكما بكم مجلسني بيا كنا مجلسني إثيوبيا جتشودا كني أكا إني جيو يوكين أبتا ميتي موتم ما توكوتي بلا تريدا غيا حتى كنا غارو سينان ججيرامي لبسي أمير كنا إجراغا أكا سلباتي كان رفي ميتي نموني هدون إتي وريغماني هدا نموني هدون إتي هداماني كان رفي دا غمچون كوني كان hunda keenyaati jechuudha. Kara oduu lammaffatti yemmuun darbummoo ETV ni gaa dhaabbatni Itoophiyaan televiizyinii jechuudha. Dhaabbatni ETV hawaasa muslimaa ifaan ifatti dhiifama gaafachuu qaba. Egaa hadda oduu hojjetee dabarse keessatti hawaasni muslimaa shakkiidhaan akka ilaalamu waan barbaade fakkaata. Dhimma hidhicha guddaa Abbayaa irratti ilaalchisee diinonni alaa keessa nuti jiru jechuudhaan karaarras ni jiru diinonni ergamtuun kun alaa keessaan jiru jedha. Kana malees alarras jiru masgiida keessas jiru jechuudhaan ifatti kan televiizyiniin kun tamsaase ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠር ይፈልጋሉ። ውስጣችን ዲስቴብላይዝ ያደርጉናል። ኤጀንቶቻቸው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። በተለያዩት አሁን የብሔረሰብ የሚባለው ግጭት ውስጥ የነሱ እጅ አለበት። ከተማችን ውስጥ አሉ፣ መስጊዶች ውስጥ አሉ፣ የተለያዩ ቦታዎች አሉ እንትኖቻቸው አቀንቃኞቻቸው ማለት ነው። እና የውጭ ጠላት አለን፣ የውስጥ ጠላት አለን። kunimmoo hawaasni muslimaatiif hawaasni biraa ija shakkiitiin akka wal ilaalanu gochuudhaaf waan godhame ni fakkaata. Akkuma beekamu masgiiduma kana keessa jechuudha dippiloomatii tokko ol kan falma cimaa geggeessaa jiru miidiyaa adda addaa irratti. Masgiiduma kana keessa kan ba'e dargaggeessi Muhammad Al-Aruusiin muslima akka ta'e dagatamuu hin qabu. Biyya kana keessatti hawaasa muslimaa akka lammii lammaffaatti ilaalanii ija shakkiitiin akka ilaalamanu kan godhu shoora guddaa kan taphatu miidiyaadha. Kun immoo hedduu kan hawaasa muslimaa dallansiisudha waan ta'eef ETV'n gocha kana ifatti dhufee dhiifama gaafachuu qaba. Hadhaaf kanuman qabadhee dhiyaadhe. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.